بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هرأى مهدورين إلالو بربانو ناموسوتا من فنجانيتي في برباكسان إذا جدودا شريان إسلاما وهند كيساتي ناموسوتا برباكسان أدابوتا برباكسان فايدة مكين نافجتشا نبرسيسا inshallah namni rabbitti amantan hundi namni muslima taatan viidiyoo kana hamma dhumaa ilaalaatiin irraa baradhaa isiniin jedha. Osoo hamma dhumaa hin ilaalin bira hin dabrinaa. Tana maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Faayidama keessanii fi naamusoota mana fincaaniitiif barbaachisan kana sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan mana fincaanii seenuun dura. Osoo mana fincaanii yookaan gara iddoo haajaa keenyaa osoo hin gahin dura naamusoota barbaachisantu jiru. Naamusoota kanneen keessaa inni tokkoffaan iddoo hajaa itti bahan mana fincaanii yookaan tooyileetii isa jedhamu qopheeffachuudha. Akkasumas yoo isas hin qabne iddoo dhorkamaa hin ta'initti fayyadamuu barbaachisa. Iddoo dhorkamaa ta'anitti fayyadamuun haraama. Iddooleen dhorkamaan fakkeenya akkamiiti? Karaa gubbarratti, iddoo namni jala taa'ee gaaddiseeffatu jalatti, bishaan ciisaa keessatti wantoota akkanaa kanneenitti hajaabuun dhorkamaadha. Kanaaf maal barbaachisaa jalqaba mana fincaanii yookaan iddoo hajaatti ba'an qopheeffachuu barbaachisaa. Iddoo akkasiitti hajaabuu qabna jechuudha. Lammaffaan qiblatti fuulduraanis duubaanis itti garagaluu dhabuudha. Kana jechuun akkamii? Fuulduraan asii achi qibla gaggaragallee fincaa'uu yookaan gattaa'uu dhabuu. Akkasumas duubaan qiblatti achi gaggaragallee fuuldurri keenya qiblarraa faallaa duubni keenya immoo qiblatti achi gaggaragaleetiin gadi taa'uunis dhorkamaadha, haraama. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam irraa dhorkanii jiru jechuudha. Kunis irraa fagaatuu qabna, itti fayyadamuu qabna. Sadaffaan yeroon uffata ofirraa baasaniitiin gama hajaa ofii gadi taa'an fakkeenya namni gattaa'eetiin waa ofirraa baasuu barbaade yeroon inni uffata ofirraa baasu yeroo kamii? Yeroo lafa ga'utti gadi dhiyaate. Yeroon dhaabatatti uffata ofirraa baasuu hin qabu. Yeroon inni uffata ofirraa baasuu qabu yeroo kamii? Yeroo lafa gahutti dhiyaate yeroo san uffata ofirraa baasaa jechuudha. Afraffaan mana fincaanii seenuudhaan dura zikrii jechuun barbaachisu jira. Zikrii kana jechuu qaba. Viidiyoo as dura hojjedhee jira, ilaaluu dandeettanii. Zikriin bismillah Allahumma inni a'uudhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith isa jedhuudha. Zikrii kana jechuu qaba. Erga zikrii kana jedhe booda luka bitaatiin seena. Zikriin kun faayidaa guddaa qaba. Shari'aan faayidama kennaaf jedhanuun jedha. Faayidaan isaas maalidha? Sheexanni jedha Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Wanti ilma namaatiif sheexana iddoo akkasiitti namarraa qabu zikrii kanaa jedhani. Sheexanni nama argatuu hin danda'u yeroo akkanaa. Iddoo akkanaatti sheexanni nama argatuu hin danda'u. Kanaaf zikriin kun barbaachisaadha jechuu qabnaa jechuudha. Lammaffaani wantoota naamusa mana fincaanii keessaa iddoo sadiitti qaboonni keessaa inni lammaffaan maalidha? Hajaa irra yeroo jiran namni tokko yoo hajarti yeroo jiru yookaan fincaa'utti yeroo jiru naamusa akkamii qabaatuu qaba? Tokkoffaan haasawaa kamiinuu dubbachuu dhabuudha. Namni gariin fincaatiin haasawuu danda'a. Kun dhorkamaadha, haraama. Fincaatiin dubbatuun hin ta'u. Akkasuma mallee osoo namni tokko salaama illee kan isin gaafatuuti salaama deebisuun hin ta'u, dhorkamaadha. Salaamas deebisuun hin ta'u. Akkasuma mallee osoo fakkeenya bilbilli ka bilbilamuuti bilbilallee kaasanii haasa'uun dhorkamaadha, hin ta'u. Akkasuma ammas zikrii yeroo fincaa'utti jiran jechuun haraama, dhorkamaadha. Itti fayyadamuu qabnaa jechuun. Itti aansee ammallee yeroo fincaa'utti jirru naamusa nurraa eeggamu keessaa inni biroo maalidha? Harka mirgaatiin qaama saalaa tuquu dhabuudha. Harka mirgaatiin qaama saalaa ofii tuquuni namni akkanumattuu saayikoolojikaalii osoo kalaalluuti wanti kun nama jibbisiisa. Namni tokko fakkeenya harka isaa harka mirgaatiin osoo harka ittiin nyaatu kanaan osoo qaama saalaa kan tuquuti osoo hajaa ofii isaan ofirraa baasuuti yeroo nyaataa osoo yaadate waan hin taane itti dhagahama. Kanaaf harka mirgaatiin qaama saalaa tuquu hin qabu, harka bitaa qofaan fayyadamuu qabaa jechuudha. Naamusni kunniin yeroo hajatti jiru yookaan yeroo fincaa'utti jiru naamusa namni tokko
qabaateetiin yookaan guuteetiin argamuu qabudha jechuudha. Ittaansee erga hajaa xumurree geessine booda sadaffaan erga hajaa xumurree geessine booda naamusa akkamii qabaatuu qabna? Yookaan erga fincaan irraa fincoofnee xumurree booda naamusa akkamii qabaatuu qaba isa jedhu. Naamusa namni tokko erga fincaa'ee xumure booda qabaatuu qabu keessaa inni tokko maalidha? Erga fincaan ofirraa xumure yookaan erga sagaraa gattaa'eetiin ofirraa xumure booda wantoota najisa hin ta'iniin ofirraa goggossuu qaba. Wantoota najisa hin ta'iniin ofirraa goggossee ofirraa qulqulleessuu qaba jechuudha. Wantoonni najisa ta'an wantoonni ittiin qulqulleeffatuun dhoorkamutu jira. Kanneen keessaa fakkeenya waste productii animaalii yookaan beeyladaan ofirraa baasan fakkeenya kanneen akka fiindoo harree, xuraayaa horii irraa bahu, xuraayaan garaagaraa ka qaama horii irraa bahu kunniin ittiin qulqulleeffachuun haraama dhoorkamaadha. Wantoota akkanaatiin qulqulleeffachuu hin qabu. Waan qulqulluudhaan qulqulleeffatuu qaba. Ammas lafeedhaan ofirraa goggossuun dhoorkamaadha. Lafee itti fayyadamaniitiin ittiin ofirraa goggossuun erga fayyadaman booda erga ajaabaan booda ittiin ofirraa goggossuun dhoorkama haraama. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam wantootni kunniin lamaan wantoota ittiin ofirraa goggossuun yookaan istijmaara yookaan istijmaara ittiin gochuun dhoorkamaa ta'uu isaanii jabeessanii himanii jiran. Kanaaf irraa fagaatuu qabna jechuudha. Akkasumas wantoota qulqulluu ta'an wantoota namni itti fayyadamu wantoota nyaataa dhugaatii kanneen ittis istinjaadhaaf fayyadamuun dhoorgama. Fakkeenya namni tokko osoo daabboodhaan ka istinjaa bahuuti wanti kun haraama dhoorgamaadha. Akkasuma mallee namni tokko osoo buddeenaan ka istinjaa bahuuti istijmaara godhuuti dhoorgamaadha. Buddeenaan ofirra goggossuun haraama hin ta'u. Maa jennaan nyaata balleessuudha, nyaata xiqqeessuudha, waan kabajaa qabu kabajaa irraa buusuudha. Isa kana lamaffaan naamusa barbaachisu keessaa inni biraa maalidha? Zikrii jenneetiin mana fincaaniitii bahuu qabna. Zikrii maal jenna yeroo mana fincaaniitii baanu? Ghufraanaka. Ghufraanaka zikrii jedhu kana jennee mana fincaaniitii baana. Bitaan baana moo mirgaan baana? Mirgaan baana. Bitaadhaan seennee mirgaan baanaa jechuudha. Erga mana fincaanii irraas bahee maal gochuu qabaa? Harka ofii kana waan qulqulluu ta'aniin ofirraa qulqulleessuu qaba. Fakkeenya wantoota akka saamunaa, biyyee, qulqulleessitoota garaagaraa kanneen fayyadameetiin ofirraa tolchee qulqulleessee dhiqateetiin hafuura hin barbaachifne harka isaa irratti argame kanneen ofirraa deemsisuu qaba jechuudha. Amantiin Islaamaa amantii akkanaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii musliima nu godhe. Inshaallah viidiyoon kun nama hedduudhaaf waan barbaachisuu fi jalqaba sheer godhaatiin nama dabarsaa. Sheer godhaatiin viidiyoo kana seef gootanii iddoo garaagaraatti facaasaa isiniin jedha. Akkasuma ammas nama yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaatiin hordofaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.